intinaatti ilaalamaa ture iyyuu yeroo sana faatu ta'ee xiqqaarii fi garuu sa'aatii kanatti jijjiiramni amma jiru kuni jijjiirama caakkaa nama galchuu natti hin fakkaatu. Jijjiirama kana immoo atis ni beekta. Dur maal keessa turre har'a maal keessa jira ka jennu mootummaan biyya bulchu tokko muluu ta'uu hin danda'u. Isiniyyuu amma aangoo qabattanii muluu ta'uu hin dandeessan. Rakkoon jiraachuu danda'a. Rakkoo jiru kana immoo seeraan karaa nageenyaa furamuu qaba malee karaa caakkaa kan amma warra waraana kan lamaan bichaa miti kan miidhamu uummanni nagaas gidduutti miidhama haalli nageenyaas ifama gidduutti sagaleen na bira galee innaa kanaaf waan uummanni keenya keessa jiru isinis hin beektu nutis hin beekna waan na ta'eetiif lamaanuu afaan tokko dubbanna oromummaa tokko walitti qabna sirna isinitti amantaniif sirna nuti itti amannu kaayyoon keenya adda ta'uu danda'a garuu afaan tokko walitti qabna dhiiga tokko walitti qabna sabuma kanaaf jenne sabuma irraa alanni kanaaf jenne karaa nageenyaa hurriumaan rakkoo qaba karaa nageenyaa yoo haasofne jechuu barbaadetanii. Ayyee bara meeqa waraana taateeti? Eenyu muyitii ani irratti qabaa jiru moo ofii qabachaa jira? Maan qabaan jiru dhugaa rabbi. Ayyee bara meeqa waraana taate Ashannaafi? Ayaan jijjiiramaatee sittin ta'e waraana. Jijjiirama as taate. Qabsoo fincila diddaa gabrummaa wayyaanee keessa turte. Yeroo sanallee waraanan turre garuu erga jijjiiramaatee sittin galisi. Lakki. Fincila diddaa ilaa na dhaga'i Ashannaafi. Fincila diddaa gabrummaa wayyaanee san fincila diddaa gabrummaa wayyaanee uummanni Oromoo dide keessa turte. Keessan ture. Maal dhabneeti maal gaafanne maaf wayyaanetti karaa cufne maaf wayyaanetti jechaa turre maal dhabneeti. Isa kanaas gabaabatti siin deebisa. Ayyee. Daatii wayyaanee waggaa 27 bushee keessatti wayyaanee baazoo yeroo waggaa muraasa nan beeka. Waggaa muraasa keessatti hirmaadheera. Amma dandeetti keenya karaa cufuudhaanis haa ta'u hiriira nagaa bahuudhaanis akka wayyaaneen biyya gadhiisee deemu tattaaffii gochaa turre jechuudha. Tole. Sa'aatii sana jiruu fi sirni amma jiru tokko miti. Ayyee. Tokko miti yoo siin jedhu maaliif jettee na gaafatte jechuudha. Ayyee. Sirnuma afaan kana dubbannuyyuu hamma afaan kana dubbachuudhaan nuti geenye ture sa'aatii sanaa jechuudha. Ayyee. Sanarra darbee immoo uummata keenya irratti ajjechaan hidhaan uummanni sababa siyaasa kanaatiin baay'ee dararamaa ture, baay'ee miidhamaa ture. Ayyee. Amma kana nu garboomsattaniittu waggaa 27 baay'ee waan nu miitaniif baay'ee waan nu ajjeeftaniitiif kanaa booda isin gaa jennee falmachaa turre. Kanarras darbee immoo Itoophiyaa keessatti akka seera imtinaan jedhutti uummata baay'ee uummata miliyoona 60 oltu jira Itoophiyaa keessatti beera sabii 83 ምናምን 83 oltu jira. Sana keessaa baay'inaan isaa ta'u baay'ina uummataatiinis uummata keenya kan Ashannaafi. Maakii gara kaas. Jijjiirama jira itti gaafa sobdu anillee nama si kabajuudha. Jijjiirama jira itti gaafa sobdu yeroo Oromoo ajjeesanii harreetti fe'an jijjiiramni jira. Yeroo ilma Oromoo haadha Oromootiif intala Oromoo biratti uffatatti baasanii barsiisaa tokko qullaa fuuldura uummataa dhaabanii fidattu jijjiiramni jira. Wayyaaneen kana nu gootee beekti. Isa sii kaasuu nan danda'a. Isarraa haasa'uu dandeenya. Nuti duuba adeellem. Ahmed. Dhugaa waliin dubbanna. Waan jaalala keenya achi ta'e waan kabaja keenya achi ta'e dhugaa sobna. Wayyaaneen uffata nutti baaftee qullaa nu deeftee beektu. Wayyaaneen nu ajjeeftee harreetti nu feetee magaalaa keessa nu dhooftee beektu. Wayyaaneen haadha Oromoo manatti loowwanii fi hoolatti wajjin manatti gubdee beektu dhaggeeffadhu. Jijjiiramaatu jira kun yeroo uummanni Oromoo dhumaatii dhumu keessatti ati Oromoo fi jira jijjiirama jira akkam jettaan.
Ani immoo gaaffii tokko sin gaafadha Ahmed. Ahmed ani immoo gaaffii tokko sin gaafadha kanarratti. Obsi ashannaafi maal taate? Asirratti gaaffii tokko bichaan gaafadha ifa manaa godhatillee. Maal si gaafachuu barbaade beektaa? Jijjiiramni amma jiru siin jedhe keessatti fakkeenyaaf yeroo wayyaanee sana uummanni Oromoo biyya keessa akka ammaa kana qabatee adda bilisummaa Oromoo hidhatee bosona keessa jiru hin jiru. Jira sa'aatii sana Oromiyaa keessa. Abbaa waraanni bilisummaa Oromoo 1994 jammaree gaara mul'ataa jira. Gaara mul'ataa jira. Nan beeka dachee akka ammaa kana dachee Oromiyaa qabatee hin jiru Ahmed. Lixa wallaggaa Ashannaafi. maa wal kijibna? Ashannaafi. Kijibni gaarii miti. Dachee Oromiyaa keessa hin jiru. Dachee Oromiyaa keessa akka ammaa kana babal'atee hin jiru. Otoo akka ammaa kana babal'atee face to face waraana mootummaa wajjiniitiin adda bilisummaa Oromoo lola gaggeessa ta'e wayyaanee sitti himuu jechuudha. Lafa kanarraatii nuuf itti jechuudha sa'aatii kana. Eegale? Ashannaafi muyitii qabadhu yeroo tokko. Kijibuma kana jibba. Kijibuma kana jibba. Obsi naa obsi. Naa obsi Ahmad. Wayyaaneen waggaa 27 Oromoo nyaatte. San dura immoo Minilik irraa kaasee haga wayyaanetti uummanni Oromoo gabrummaa jala ture. Yeroo wayyaanee eenyutu nu ajjeesaa ture? Eenyutu nu hidhaa ture? Eenyutu nu kolaasaa ture? Abiyyiin eessa ture yeroo sana eenyu wajjin hojjechaa ture? Kana bicha naa gaafadha. Obsi nan beeka waggaa 11 waraana mootummaa keessa ture Abiyyi. Tika mootummaa reediyoo baachaa ture jechuudha. Tika wayyaanee ta'ee. Zinnaa Itaayyaachottis tika irratti tika ijaarrattan hima. Ila Abiyyi illee yeroo sanitti waraana mootummaa ture. Tika mootummaa ture. Reediyoo qunnamtii baachaa ture jechuudha. Reediyoo qunnamtii akka ammaa fooyyaa kana osoo hin taane kaduiddatti baatanii deeman jechuudha. Isa guddicha. Dhaggeeffadhu muyitii qabadhuuti Ashannaafi. Akka namaa si caqaseera. Si dhaggeeffachaan jira jedhi. Wal caqanna jechuun waca qaba sagalee keetii takka malee baa waan ta'eef jechuudha. Ila waggaa 27 wayyaaneen nu gabroofse. Waggaa 27 miti waggaa 7 wayyaaneen nu gabroofse. OPDO gabroofsiteet OPDOtu waggaa 27 nu ajjeesaa nu nyaachaa ture. OPDO ishii kam? Ishii har'a qabsoo uummata Oromoo saamtee federaala galtee hardhallee Oromiyaa irratti jecha uummata Oromoo ajjeesaa saamaa hidhaa dararaa waan barbaadde godhaa jirtu jechuudha. Ati fakkeenyaaf gabrummaa dhuunfaa fi gabrummaa sabaa garaagarummaa qaba. Ati kaleessa gabrummaa dhuunfaa keessa turte. Gabrummaa mataa keetii jechuudha. Har'a immoo waraana mootummaa taate gabrummaa dhuunfaa keetii jalaa baaterta waan uummanni Oromoo bilisoome sitti fakkaata. Uummata Oromoo ajjeesaa hidhaa dararaa reebaa jirta waan ta'eef waan uummanni Oromoo bilisoome sitti fakkaata jechuudha. Dursallee gabrummaa mataa keetii malee gabrummaa sabaa hin agarree jechuudha. Bara wayyaanee uummanni Oromoo haadha fi abbaa fuulduratti addabaabayii keessatti ilaalaa jedhamee ajjeefamaa hin turre. Bara eenyutu ajjeefamaa ture? Bara mootummaa Abiyyi biyya bulchu haadha fi abbaa fuulduratti ijoollee tokko boolla sadiitti ajjeesanii harreetti fe'uu mana tokkotti nama 24 sittan hima gootii takka keessatti nama 24 adaa bargaa keessatti jechuudha. Guyyaa takkitti daqiiqa takka keessatti kan ajjeefan. Bara wayyaanee osoo hin taane bara Abiyyi biyya bulchaa jiru jechuudha. Dhiisaa siyaasa dulloomaa siyaasa dudduubeedha waan barbaadame haasa'u nurratti haasa'uun barbaadin. Gabrummaa dhuunfaa fi gabrummaa sabaa garaagarummaa akka qabdu immoo beeki. Atama gabrummaa dhuunfaa keessa jirta. Gabrummaa dhuunfaa keessaa baaterta militariidha qawwee qabda hidhannoo qabda mindaa argatta koshoroo nyaatta wanni itti rakkattu hin jiru. Ergama diinaa baattee kallattii inni siin jedheen galmaan geechee waan inni sii kenne immoo fudhattee akka barbaadde taata waan ta'eef gabrummaa sun sitti mul'atu jechuudha. Gabrummaa sabaa nuti gabrummaa sabaa keessa jirra. Kaleessallee sitti immoo itti hidhamaa itti dararaa turre. Manni hidhaanan ittiin hidhamnellee hin jiru. Yeroo wayyaanee keessa jechuudha. Kabajaan mana hidhaa keessatti siif qabu adda. Har'a hidhamtee halkan fannifamtee yookiin ajjeefamtee gatamta. Ilaa namoota hedduutu bara kana keessa hidhamee ajjeefamaa ture. Bara kana keessa hidhamee bara
biyyi keessa hidhamee ajjeefamaa ture. Qeerroo hedduutu hidhamee ajjeefamaa ture. Inni sun eessa si fuunduraa dhaqe? Inni sun eessa si fuunduraa dhufe? Oromoodha ofiin hin jedhin. Ati Oromoo ta'uun kee waan Oromoon keessa jiru yoo ati rakkoo uummata Oromoo dubbatte, yoo ati rakkoo uummata Oromoo furmaata taate Oromoodha ofiin jetta. Maqaa fi afaan Oromoo dubbachuun Oromoo nama hin taasisu. Har'a immoo mootummaa diimokiraasii jetta. Mootummaa kana ni deeggartaati. Yeroo tokkicha muytii irra qafadhu. Mootummaa kana ni deeggartaa. Adas yaada ni geessu qaba waan ta'eef yaada kee bajammaraan. Mootummaa kana ni deeggartaa. Yaada keetiif yaada Ni keetiif deeggartaa hin jedhi mootummaa kana. Gaafii takka sirraa baruufan. ani ko mootummaan deeggaru ani ko mootummaa fanaa badde toon taane biyyaa fanaa badde. Maa mootummaa faarsita reega mootummaan deeggarri. Ani ko mootummaa sittiin faarsine bar sirna sittiin hime malee sirni irra jiru suni sirni tokko kan itti waamu sirna mootummaati. Dhagaye. Sirna maal qaba mootummaa sirna hin qabu. Ila mootummaa sirna hin qabu. Sirna hin qabu mootummaa sirna maal qaba? Adel mootummaan tokko sirna qaba. Mootummaan tokko gaafa gara siltaanaatti dhufu gaafa gara taayitaatti dhufu sirna mataa isaa moggaafatu qaba ture. Ilaaye sirna mataa isaa moggaafatu qaba. Mootummaan abiyyi sirni inni ittiin dhufe maa inni? Sirni ittiin dhufemu. Sirni inni jijjiire maa inni mee? Mootummaan tokko karaa lama gara taayitaatti dhufuu danda'a kan sii galuu qabu jechuudha. Tokko karaa afaan qawweetiini, tokko immoo karaa nagaatiin. Inni karaa afaan qawwee dhufu sirna darbe sana cira diigee balleessee sirna mataa isaa dhaabbachuudha. Sirni karaa nagaa wal qayyaran immoo sirni karaa nagaa siltaana walitti kennan immoo sirna jiru sana keessatti waan ilaalu waan sirreessu sirreessee sirna mataa isaa moggaafatuudha jechuudha. Innaa sirni kun mootummaan abiyyi kun akkamiin aangoo qabatame? Mootummaan amma aangoo irra jiru aangootti kan dhufe karaa afaan qawweetu hin taane karaa nageenyaatiin jechuudha. Karaa nageenyaatiin eenyu kenneef? Karaa nageenyaatiin eenyu kenneef? Maal yeroo sana Oromiyaa keessa hin turre hin beektu? Eenyu kenneef hin jedhe karaa nageenyaatiin akkamitti karaa nageenyaatiin aangoo qabate? Karaa nageenyaatiin aangoo qabate yoon siin jedhu Oromiyaa keessatti sa'aatii sana hiriirri isaa jiraatu mormiin wayyaanis haa jiraatu otoo mootummaa yeroo sana sirna sanarra jiru ani aangoo hin barbaadu jedhee ofirraa hin dabarsine ta'e Oromoon isa intina isa kanfaleetii olitti kanfaluu danda'a. Siigalee itti du'uu danda'a, itti cabuu danda'a, itti reebamuu danda'a, itti du'uu danda'a. Hamma du'ee, hamma reebame, hamma hidhamee olii jechuudha. Garuu gidduutti mootummaan sirna yeroo sana bushu Oromiyaa keessatti fincilli waan gaggeeffameef Oromiyaa hundaatti fincilli waan tureef ani aangoo hin barbaadu dheef fedhii mataa isaatiin aangoo kana ofirraa dabarsee kenne. Eenyudhaaf kenne? Eenyudhaaf kenne? Eenyutu aangoo irra jiraam? Ilaa eenyudhaaf aangoo kenne? Hayilamaaramitu abiyyiif aangoo kenne? Waasitti moo asirratti kan sii galuu qabu? Obsi maallaa gala naa gallaanuun waan sanatti mootummaa yeroo sana aangoo irra jiru mootummaan aangoo irra jiruutiin koottu siltaana fudhadhu jedhee otoo hin taane ati Oromoodhaa miti afaan Oromoo dubbadhabbo maa irraa goota afaan alagaa eega Oromoo taate Abashaawoo taate immoo akkasumatti wayiin afaan Amaariffaatiin haasa'e afaan Amaariffaa walitti haasa'u. Afaan Amaariffaa sitti haasa'an jira miti bara sii galaa jira waan na ta'eetiif akka sii galuutti fudhadhu. Naa galaan jiru waan naa taasiftu afaan Amaariffaa. Afaan Oromoo fuulee siyaasa. Siifis amma galee haasoftaa anaafis amma galee haasofna. Atis karaa keeti anis karaa kooti. Garuu afaan tokko qabna waan na ta'eetiif amma sii galee natti himtaa amma sii galee amma naa galee immoo sii deebisuu nan danda'a. Ani poolitikaa miti ani siyyaa. Afaan tokko maaf haasofta reega qaama siyaasaa hin taane? Ani qaama siyaasaa miti. Ani waraana biyyaaf dhaabate waan na ta'eetiif ani amma maal haasaa jirra? Maal haasaa jirra amma Shannaafi? Siyaasa moo? Ani amma hamma naa gale siif deebisa hamma naa gale si waliin naasaan jedhe malee perfektii yookaan kana keessa gadi galeen beekaa siin hin jenne bara.
Waan hundiyyuu barre Aangoon irra mootummaa harka jiru kuni kan eenyuti? aangoon irra mootummaa irra jiru kun Eh, kan uummataati ka. mootummaati. Kan uummataati kan mootummaa maaltu godhe? Mootummaa koo uummata Wayyo. Ila fedhiin dhayte moo butamtee dhayte minishaadhanii ashannaafi? anima. Eh, Ijamara akkamittiin dhageessanaani minishaan humnaan. maal irra eenyu waraana mootummaa humnaan gara waraanatti geessaa jiru minishaami? Aan akkasumatti nagaa malee minishaan waraanaan humnaan ijoollee gara waraanatti gashe jedhu nagarrees nageenyes waa'ee nageenye immoo asirratti dubbachuun barbaachisaa miti. Ila soomni araamaa jedha Oromoon. Dhugaa sittin Sobuun himaa. kijibuudha. Kootu sittan himan dhugaa sittan himani waan ija keetiin agarre tokko fakkeenyaaf ammatti ija keetiin arguu dandeessa waan ija keetiin argite sirrii afaan guutuu dubbachuu dandeessa waan gurra kootiin dhagaye malee waan ija kootiin agarre waan na ta'eetiif. Waggaa meeqa erga waraana taate mee? Waggaa meeqa erga waraana taateeti? Waggaa 7 waggaa 8 minaa ni keessaniira. No sobi. Isuma Yoo ammaa ta'e waggaa afur. Yoo ammaa ta'e waggaa afur. Mootummaan erga qabate waggaa meeqa? Waggaa meeqa mootummaan erga aangoo qabate? Waggaa meeqa erga mootummaan aangoo qabate? Mootummaan waggaa 7 waggaa 8 akkas galaa jira 2008. Ati immoo waggaa meeqa jijjiiramaan booda mi'a waraana taate? Ani 2009 waraana ta'e. Meer waraanni fedha Maal jette tu? isaatiin dhaqeetoo waraana lola Tigraay keessa yookiin immoo lola Tigraay asi waraanumti mootummaa kanaa kan tolaan dhaqee leenji'ee jira. Asirratti waan sii galuutu qabu tokko jira. Biyyi rakkoo irratti kufte taanaani dirqama jaallattee toon taane dirqama galtee biyya keef loluu jira. Biyyi ishii kamime? Biyyi ishii kami? Ati biyya keessatti akkamittiin biyya na gaafatta? Biyyi lama jiraa? Biyyi ishii kami? Kam ishiin biyyi? Biyya amma nuti itti bulaa jiru biyya Itoophiyaadha. Biyyi sinarra ittiin dhaabbattanii too? Yookiin immoo jecha Itoophiyaa jedhu eenyutu? Ashannaafi? Ziyaagaan jedhatu. Biyyi Itoophiyaa jedhamu kana eenyutu hundeesse bara kam hundoofte? Biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun sa'aatii kam hundooftee eenyutu hundeessee sanatti otoo siin dhufiini waa tokko beekuun gaadha sitti. Itoophiyaan kun dhiigalmaan Oromootiin hundaa'uu isheen nan beeka. Kana bichaa beekuun nan gaadha. Deebise qofa naa gaafisi gaafadhe. Lakki. Gaafisi gaafadhe qofa naa deebise. Eenyutu hundeesse bara kam hundoofte? Itoophiyaadhaaf dhaabattee mi'ati? Ila Itoophiyaadhaaf dhaabattee mi? Itoophiyaadhaaf dhaabatte taanan maalummaa Itoophiyaa hundeeffama Itoophiyaa beekuu qabda. Eenyutu hundeesse bara kam hundeeffamu? Deebisee lama guutu. Ani koo deebii as gabaabasii deebisee jira bar. Deebii gabaabasii deebisee jira baran. Lakki hin beeku yoo ta'e hin beeku dhiirra dabarra. Deebii gabaabaa immoo maallaa deebisere? Biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun sa'aatii kam hundooftee biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun eenyutu hundeessee jettee na gaafatte. Asuma gabaabaatti dhiigalmaan Oromootiin hundaa'uu ishee dhiigalmaan Oromootiin gad dhaabachuu ishee ammas dhiigalmaan Oromootiin dhaabachuu ishee beekuun gahaadha. Dhiigalee? Kootu ani waa sittan himaa gaaffii tokko si gaafadhaani. Wallaaltota ta'anii agarte. Gaaffii tokko si gaafadhaani. Gaafii kana gaafii si gaafadhe yoo naa deebiste gaafii na gaafadhe. Gaafii irratti gaafii ni deebifamu. Gaafii inni si gaafate deebisii fi kayiti. Gaafii keetti dhufu. Ammanuma taaftaafis kompiilikii sheerii godha. Sheerii nama 10 irratti. Ani koo gaaffii as Yoo jette irra dabara. gaafadha. Amma fakkeenyaaf gaaffii an si gaafadhe deebisuu dhiisuu hin dandeessa. Garuu gaaffiin si gaafadhe gaaffii as gabaabaa si deebisee jiran. Gaafii nan gaafatin Itoophiyaa eenyutu hundeesse bara kam hundoofte? Itoophiyaan
dhiiga ilmaan Oromoo fi Oromootiin hundaa'u ishinan beekan siin jedhe bar sigaa haa kumbichaanu. Dhiiga ilmaan Oromoo fi Oromiyaadhaan hin hundoomne Itoophiyaan hundeeffamuu ishii Oromoon gahee takkallee keessaa hin qabu. Jaalatte zibbite. Gahee eenyu Itoophiyaa kana keessatti Itoophiyaa kana gadi ijaaruuf Itoophiyaa kana Itoophiyummaa godhee itti fufsiisuuf Oromoon keessaa qoodan qabachaa jirta mooti. Qooda nuusa takka hin qabu. Rakkoon keessan kana bar rakkoon keenya akkuma mandaratti yaaduudha bar. Na dhaggeeffadhu ka muuyitii qabadhu. Seenaa qulqulluu ishii seenaa hundeeffama Itoophiyaa kutaa 11 qabu sii dubbisa. Itti siifa deebisu jaa. Itti siifa deebisu. Itoophiyaan. Tole Ahmad tole. Ayyee tole. Malee uummanni Oromoo mataa isaa bichaadhaaf hin hundeessine Itoophiyaa. Garuu kana deebii inni si gaafate deebisi. Ati waraana tokko namni seenaa beekne tokko namni seenaa qoranne tokko akkamitti waraana ta'a? Isaa mucaa wallaggaa ta'a jechuudha akkamitti seenaa wallaggaa ta'a? Kootu sittan hima Ahmed. Deebii amma deebisiif. Deebii nama si gaafate dhibbatti deebisiif ijoollee wallaggaa nama qilleensa xiyyaara qilleensa irra barreessaa warra doktooraaf injineera warra digiriidha. Nuti koo ammayyuu asitti koo walitti dhufaan jirru bare. Ani koo ammas taanaan Oromoon bichaan biyya kana ijaartee dhaabbisiin hin jenne baasoo Oromoon akkuma beera sabii warra kaanii keessatti Ashannaafi. Dhiigalmaan Oromootii jette. Dhiigalmaan Oromootii. Yoo qabsaa'u ta'e waraana bilisummaa Oromoo bichatti Oromiyaadhaaf qabsaa'aa jira dhiigalmaan Oromootiin. Itoophiyaan sabaaf sablammiidhaan hundoofte. Garuu gaafii inni si gaafate deebii isaa deebisii ka'itii fi waan barbaadde isa gaafadhu. Dafi. Taaftaafii qophiilee. Bara 1950 keessa bara 1960 keessa Taaddasaa Birruunfaa maal keessa turani? Maaliif qabsaa'aa turani? Bara 1960 keessa Itoophiyaan bara kam hundooftee si jedhe waa'ee Taaddasaa Birruu waa'ee Waaqoo Guutuu waa'ee Leemmoo Qilxuunis waa'ee Bishee Garbaanis waa'ee Maammoo Mazammirriis Itoophiyaan bara kam hundoofte si jedhe kana gaafii. Sakasiinis waa'ee gootota Oromoo nutti lakkaa'e. Ayyee obsiidha obsi Ashannaafi. Kana ijaaruu fi qooda tokko keessaan qabdu waan jedheefan si jedhe. Ashannaafi tole irra dabarra kana rakkoon qabu. Hundeeffama Itoophiyaa fi eenyu akka hundeesse irra dabarra. Tole Jeneraal Taaddasaa Birruu bara 1950moota keessa eessa turan? Jeneraal Taaddasaa Birruu sirna yeroo sana ture keessatti wataadara ture. Ayyee. Maal keessa ture? Waraanuma sirna yeroo sana jiru keessa ture. Jeneraala tureemi? Waraana ture. Tole qabsoon isaa hoo maalirra ture? Qabsoon isaa waraanuma yeroo sana sirnuma yeroo sana jiru waraana keessa ture. Garuu waraana sana keessa taa'ee nama sabasaaf quuqamaa ture. Nama miidhama sabasaaf oddoo guddaa qabu ture Taaddasaa Birruu jechuudha. Tole. Achi keessa taa'ee nama sabaaf quuqamu ture. Achi booda hoo maal godhe? Achi booda sirna yeroo sana jiru wajjiniitiin sirni yeroo sana jiru ilmaan Oromoof yookaanis immoo alataa Oromoo tokkootii fi ilaalcha inni qabu ilaalcha sirrii waan hin turreetiif. Ayyee. Sirna sana keessaa bahee jechuudha. Sirna san keessaa bahee maal godhe? Sabasaaf qabsaa'e. Qabsoon isaa maa inni gaafin isaa maa inni? Gaaffiin isaa Oromoon barachuu qabaadha. Gaaffiin isaa Oromoon uf baruu qabaadha. Tole. Oromoon barachuu qabaadha. Inni biraa hoo waan inni hundeesse jira gaheen inni taphate jira gaafin inni gaafate jira. Gaaffiin inni gaafate jira. Tole maal ture gaafin inni gaafate? Sirna yeroo sana ture keessatti sirni yeroo sana ture akka ilmaan Oromoo Itoophiyaa keessatti afaan isaatiin hin baranne gaaffii kanatu dhiyaateef isaaf jechuudha. Tole. Sa'aatii sanatti gaaffii kana furachuu hin dandeenyen. Tole. Sabni barate gaaffii mirgaa gaafataadhe. Tole. Qabsoo mataa isaatti fufee jechuudha. Qabsaa'ota yeroo sana sirna sana fincilanii qabsoo mataa isaanii gaggeessaa jiran adda bilisummaa Oromootti dabalamee sa'aatii sana akkaataa kanatti sirna yeroo sana jiru keessaatii akkaataa kanatti bahuu danda'e jechuudha.
Seenaan xureessi seenaan boru si gaafata. Adda bilisummaa Oromootti hin dabalamne. Adda bilisummaa Oromoo osoo hin taane waldaa Maccaa fi Tuulamaa hundeessan. Jeneraal Taaddasaa Birruu ajajaa waraanati. Oromoon akkuma jette Oromoon jaarraa 5 duubatti hafuu qabaa jedhan. Lakki sabni kamiiyyuu afaan isaatiin barachuu gaafii mirgaa gaafachuu mirga qabaa jedhe. Garuu sirni suni akka Oromoo miidhuu argee baree Oromoon gaafa barate gaafii mirgaa gaafata Oromoon barachuu qabaa jedhee falmii dhiyeessee jechuun. Jeneraal Taaddasaa Birruu achi booda ni to'atame. To'atamuun duraayyuu daadhii fi coomni ergameefiti ati jeneraala mana warqii keessa teecha. Waa'ee Oromoo hin dubbatinii jedhee Raastafariin itti erge jechuudha. Raastafarii itti erge. Hayilee Sillaaseen. Ani sabaaf sablammii biyya Itoophiyaa jedhuun ne beeka. Edaa gandaan wal qooduunis jiraayii jedhe. Kana hin beektu jetteen niitiin. Gaafa sana maatii isaa niitii isaa dhiise gara waldaa Maccaa fi Tuulamaa waldaaf Maccaa fi Tuulamaa hundeeffama isaa beeyta Ashannaafi. Oromoo Wallaggaati. Oromoo Wallaggaa seenaa beeka. Seena irratti wareega. Seenaaf waa hedduu ta'a. Hundeeffama waldaa Maccaa fi Tuulamaa beeyta. Ashannaafi. Ahmad. Maal jette? Hundeeffama waldaa Maccaa fi Tuulamaa beeyta.